Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Waan hundumaan dursa Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftichi goototaa, Mootichi moototaa, hundaa kan qabu, hundaa gochuu inni danda'u, biyya keenya nagaa taasisee, hunduma keenyaafis immoo nageenya nu laatee, akka guyyaa darbee har'a geenyee oolmaan ni nu oole gochaasaa isa ajaa'ibsiisaa ta'e sanaaf galata kee jennee akka galateeffannuuf nama har'aa waan nu taasiseef galanni ulfinni oqbaan guddinni Waaqayyo keenyaatiif haa ta'u. Kabajamoo abbaa keenyaa luba gannatii, kabajamtoota daaqonoota obboloota koo, kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyo hunduma keessan maqaa Waaqayyo isa jiraataan attam ooltanii akkam jirtu. Ameen. Galata kee jennee akka isa galateeffannuuf har'aan kan nu ga'e Waaqayyo galata keenya kana akka aarsaa qulqullootaatti, akka galata ergamoota isaatiitti nu fudhatee Waaqarraatii nu hunda keenyaa nu haa eebbisu. Akka eeyyamaaf jaalala Waaqayyootti barumsni amma waliin barannu ergamaa aboo guddaa qabu samii irraa utuu inni gadi bu'uu nan arge. Ulfina isaarraan kan ka'ees dacheen lafaa ni iifte. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 18 lakkoomsa 1 kan jiru bu'uura godhannee waliin barannaa. Waaqayyo abbaan keenya anaan ijaajjisee isinin immoo teessisee anaaf iccitii isaa isa fagaate naa dhiyeessee isa dhokate immoo naaf hiikee arraba korra naa kaa'ee akka isinitti dubbadhu. Isiniif immoo Waaqni Hafuura Qulqulluu laphee Liidiyaa dhaaban laphee hunda keessanii isiniif banee anaan ijaajjisee isinin immoo teessisee Waaqayyo keenya nu haa barsiisu. Ergamaa aboo guddaa qabu samii irraa utuu inni gadi bu'uu nan argee ulfina isaarraatiin kan ka'es immoo dacheen lafaa ni ifte. Dhugaadhumatti jechi kun jecha cimaadhaa, jecha namni hundumtuu qalbeeffachuu qabudha. Jecha cimaa kana kan dubbate, kan nu barreesse barataa isa gooftaan guddaa jaallatu Yohaannis abbaa wangeelaati. Yohaannis kun kitaaba 5 kan barreesse, wangeela 1, ergaa 3, mul'ata 1, eda'ama kitaaba 5 nama barreessedha. Namni kun gaafa jimaataa bara 33 keessa gaafa hundumtuu dhiisanii gooftaa keenya baqatan sana tulluu Qaraaniyoo jalatti argamee gooftaan immoo ilaa harmee kee jedhee haadha isaa dubaroo maaramii imaanaatti kan nuuf kenne bakka hunda keenyaa bu'ee haadha keenya dubaroo maaramii fannoo Qaraaniyoo jalatti kan giiftii keenya dubaroo maaramii gooftaa harkaa nuuf fuudhedha. Isatu akkana jedhee barreesse. Karaa adda biraan namni kun hanga irraatti illee utuu hin du'in ol fudhatamee gara biyya jiraattotaa kan jiru gaafa ilmi badiisaa sun dhufee nama wallaalchisu gara biyya lafaa kana deebi'ee dhufee wangeela Kiristoos kan barsiisuu fi namoota raajii sobduu sanaan dogoggoran gara qajeelinaatti gara gaabbiitti deebisee gara wareegamummaadhaan mootummaa Waaqayyo akka isaan dhaalan taasisuudhaaf kan dhufuudhaaf jirudha. Isaaf fakkaatti tasaa wajjin nama kanatu maal jedhee ergamaa aboo guddaa qabu jedhe. Tokko kana ilaalla. Aboon kun maalidha? Amaariffaatiin tallaaq silxaan yaalለው malaak jedhe. Silxaana guddaa, aboo guddaa, taayitaa guddaa kan qabu jedhe. Karaa adda biraa ulfinuma isaarraan kan ka'e illee immoo dacheen lafaa kun ni ifte jedhe. Kanaaf mee wanta kana lamaan ilaalla. Dhugaadhumatti ergamaan kun eenyudhan? Ergamaan aboo guddaa qabu kun ulfina isaarraa kan ka'e dacheen lafaa dukkanaan guutamte kun kan ifuu dandeessee ergamaan kun eenyudha gaafa jennu qulqullicha Mikaa'elidha. Qulqullichi Mikaa'el ergamaa aboo guddaa qabudha. Ergamaa ulfina guddaa qabudha. Ergamaa ijoollee Waaqayyoo gargaaruudhaaf ramadamedha. Kanaafis kitaaba qulqulluu keessatti waa'ee aboo ergamaa kanaadhaa ragaan 3 mirkanaa waan ta'eef mee caqasa 3 siniif laadha. Akka inni ergamaa isa guddaa, aboo guddaa, aboo olaanaa akka inni qabu. Matsaafa Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoomsa 13. Matsaafa Raajii Daani'el boqonnaa 12 lakkoomsa 1. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoomsa 7 irratti hangafa ergamootaa akka inni ta'e
aboonsaa guddaaf olaanaa akka ta'ee caqasamee jira. Kanaan duras yeroo dheeraadhaaf waa'ee isa kanaa irra deddeebinee barachaa waan turreef waa'ee isaa anamma irra deebi'ee isiniif hin ibsu caqasa kana galaa dubbisaa. Ergamaan kun ergamaa aboo guddaa akka qabu hangafa ergamootaa akka ta'e caafamee jira jechaadha. Karaa adda biraa akka nuti ilaallu bal'inaan amma waa'ee gargaarsaa ergamaan kun dhala namaatiif taasisu. Waaqayyo biraatii aboo guddaan isaaf kenname gargaarsa ijoollee waaqayyootiif akka inni taasisu aboo guddaa isaaf akka kenname, aboo guddaa isaaf kenname kanaan immoo akka inni ijoollee waaqayyoo kaleessa gargaaraa ture har'as gargaaraa jiru boris hanga addunyaan kun darbuudhaaf jirtutti akka inni gargaaru mee caqasa kitaaba qulqulluu keessaa ijoo isaan isinii tuqee waliin baranna. Tokko, ergamaan kun magaalaa gubachuudhaaf jettu, magaalaa baduudhaaf jettu keessaa warra jaalallee waaqayyoo ta'an, warra seera waaqayyoo eegan butee kan baasuu danda'udha. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 20 jira. Akkuma beektan Loot ijoollee isaaf haadha manaa isaa fudhatee jireenya fooniidhaaf jecha gara magaalaa Saadomiif Gamoraatti deemee achi qubatee ture. Haa ta'u hamma achi jiraachaa turetti garuu lubbuun isaa dhiphachaa turte, rakkachaa turte, gidiramaa turte jedha. Amma haadha manaa isaa jalaa fudhatanitti ga'an, amma ijoollee isaa lamaan jalaa fudhachuudhaaf kajeelanitti ga'an. Yommuu kanaan lubbuun isaa baay'ee dhiphattee gara waaqayyootti gaafa inni boo'u ergamoonni lama gara galgala jalaadhaa gara mandara Saadomiif Gamoraa gara Loot dhaqanii jedha. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1-2. Innis utuu taa'ee gaddaa jiru ergamoonni lamaan kun gara isaa gaafa dhufan gaafa argu uffannaa isaaniirraa adeemsa isaaniirraa waanuma addaa ta'e akka isaan waaqa biraa ergamanii dhufan gaafa baru fiigee dhaqee fuuldura isaaniitti sagade. Hadda isaan gadi gombifame. Yaa gooftolii koo na bira hin darbinaa gara mana kootii goraa bulaa jedhee jedha. Yeroo kana gaa bifa namaatiin dhufan jechaan ergamoonni kun lamaan eenyudha? Qulqullicha Mikaa'eliif qulqullicha Gabreeliidha jechaan. Mana isaatti gaafa inni fudhatee galu haadha manaan Loot kun silas amala badaa jaraa barattee jirte waan ta'eef har'aa dhiironni babbareedoo lama gara mana keenyaa seenaniiru. Kanaafuu kottaa isaanii wajjin waan fedha keessanii raawwadhaa jettee ashaboon naqee liqeeffadha jettee jara waamtee dhuftee jedha. Amalli jaraadhaa dhiiraa wajjin sagaagaluu hojii warra Saadomsa jedhamee amma addunyaa irratti beekamee amma immoo labsiidhaan hojjetamaa jiru kana faana ba'anii jiru waan ta'eef jechaan. Yommuu kana ture jarri gaafa halkan walakkaa ta'u mana dhufanii tuman. Looxiidhaan balbala kee bani keessummaa amma mana kee seenan gadi baasi jechuutti ga'an. Yeroo kana isaan keessummaa waaqayyooti. Maaliif barbaaddan jennaan fedha keenya irratti raawwannaa jedhan. Lakkisaa ani isaaniin isiniif hin laadhu. Keessummaa koo ta'ee mana kootti simadheera. Qooda isaaniin dabarsee isiniif laadhu ijoollee durbaa dingilii ta'an lama qaba. Isaan irratti waan fedha keessanii raawwadhaa malee ani keessummaa waaqayyoo hin laadhu jedhee didee jedha. Museen akka barreessee seera uumamaa 19 irra kan jiru. Yeroo kana isa sinu gaafata galii wayii jedhanii egaa darbatanii mana cabsanii ol lixuudhaaf jedhanii jedha. Yeroo kana ture egaa ergamaan guddicha aboo guddaa qabu kun harka isaa gadi baasee saanqaa sana saaqee gototee isaan gidduudhaa Lootiin ol galchee. Yeroo kana jaratti dukkanaa'ee, yeroo kana dhaabachuu dadhabanii kukkufanii haga sanatti qajeelfama magaalaa gubachuudhaaf jettu kana keessaa akka isaan ba'uu qaban itti mee jedha. Jarana mi'a sirraa maal hubattan? Harkuma isaa sagadi ba'eetu jara maal godhe? Humna isaanii laashise. Harkuma ergamaa aboo qabu kanatu jaratti immoo dukkaneesse. Dhaabachuu dadhabanii deemuu jalqaban. Karatti dhufan irra galan irra ollaalanii murjaaja'anii jedha kitaabicha galaa dubbisaa. Yeroo kana ture egaa atattamaatiin jedha gaafa obboroon bari'u atattamaatiin magaalaan kun amma gubachuudhaaf jetti. Waaqayyo magaalaa kanatti haareera. Magaalaa gubachuudhaaf jettu kana keessaatii ba'a. Mataa keessan baafadhaa, lubbuu keessan olfadhaa. Amma qabeenyaa keessan miti. Taa keessan duwwaa, lubbuu keessan duwwaa olfadhaa. Teellaa keessan hin millatinaa. Teellaatti millattanii jennaan isaan faana gubattu jedhee itti mee jedha. Qajeelfama ergamaa aboo guddaan qabu kun isaaniif kennedha. Egaa gaafa ganama obboroon bari'uu
waan hundumtuun jijjirame sodaa guddaatu ta'uu jalqabe kakawwee guddaan waaqarraa ta'uu jalqabe yeroo kanaa Loot akkana jedhee ergamoota kana kadhate jedhe adaraa naaf obsaa abidda waaqarraa roobsina jettan kana biyya kanarratti magaalaa kanarratti saba kanarratti amman ol ba'ee tullicharra ga'utti adaraa abidda roobsuu keessan kana dhiisaa jedhee haa ta'u haga sanatti siif obsina garuu teellaa keessan hin millatinaa jedhanii haaluma kanaan egaa yeroo ergamaan guddaan qulqullichi Mikaa'el harka abbaa manaa fi haadha manaa inni tokko harka ijoollee isaatii lamaan qabatee haadhi manaa garuu ajaja ergamaa kanaa tuffattee teellaatti galagaltee abiddi sun yeroo magaalatti gubuu jalqabu ilaaluu jalqabde achumatti harka ergamaa kana keessaatu utubaa soogiddaa taatee haftee hangarraattis utubaa soogiddaa taatee cophaa jirti namoonni Yerusaalemiin naqanii daawwatan argaanii jiru jechuudha. Nutis gaaf tokko yoo Waaqayyo nu iyyame dhannee ilaaluu dandeenya. Kanaaf egaa ajaja ergamaa kanaa diddee ergamaa aboo guddaa qabu kennaa guddaa qabu kabaja guddaa qabu kana qajeelfama isaa diddee teellaatti hafteetoo utubaa soogiddaa taate warri dhaga'an garuu magaalaa gubattu sana keessaa oolanii ba'an jechaadha. Kanaafuu ergamaan kun aboonni qabu maalii dharee magaalaa gubachuudhaaf jedhu magaalaa baduudhaaf jedhu warra jaalallee Waaqayyoo ta'an warra Waaqayyoon dhagaan butanii baasuu kan danda'anidha. Kanaaf har'as nutis biyyi lafaa kun gubachuudhaaf jirti. Har'atti gaafa deebifnee waa'ee keenyatti deebifnee gaafa ilaalle biyyi lafaa kun akka isheen gubachuudhaaf jirtu samiidhaaf lafti kun gubachuudhaaf akka jiran sadhummaaf saraawwataadhaa caabamee jira. Gaafa sana harka koof harka keessan qabee magaalaa gubattu kana keessa akka nu oolchuuf ergamaa aboo guddaa qabu kana jaalladhaa. Ergamaa aboo guddaa qabu kana yaadannoo isaa taasisaa. Na gargaari harka koo na qabi jedhaa akka Looxii fi ijoollee isaa qabee oolche akka nu oolchuudhaaf jechaadha. Kanaaf aboon ergamaan kun qabu inni kaleessaa kana fakkaata inni boriif kan koof kan keessanis kana fakkaata waan ta'eef akkanatti hin beekaatii amanadha. Kan lammataa ergamaan kun aboonni qabu maal jettanii ijoollee Waaqayyoo kan eebbisu. Ijoollee Waaqayyoo kan eebbisu. Seera uumamaa boqonnaa 48 lakkoofsa 16 irratti Yaaqoob abbaan keenyaa yeroo ijoollee isaatii gaafa eebbisu akkana jedhe ergamaan Waaqayyoo inni abbaa koo eebbisaa ture yaa ijoollee koo isin naa eebbisu jedhee jedha. Ergamaan Waaqayyoo inni abbootii koo eebbisaa ture isiniinis immoo isin naa eebbisu jedhee jedha. Kanaaf ergamaan kun aboonsaa ergamaa ijoollee Waaqayyoo eebbisuudha. Inni sadaffaan ergamaan kun ergamaa akkamiiti? Ergamaa diina ijoollee Waaqayyoo dukkina oomishu. Diina ijoollee Waaqayyoo kan ta'an irratti dukkina ka'uu akka isaan hin sochoone dukkanaan akka isaan liqimfamanii ta'an kan taasisuudha jecha. Kanaafuu ergamaan kun ergamaa aboo guddaa amma kanaa qabudha. Ijoollee Waaqayyoodhaaf immoo ergamaa ifa laachuu danda'udha. Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 19 irratti caafamee akkuma jiru jechaadha. Innagaa maalaati jechaadha. Israa'eloonni warri foonisu biyya Gibxiidhaa ba'anii galaana diimaa cina gaafa ga'an Fari'oon teellaadhaan konkolaataa sibiilaa 600 hiriirsee isaanii rukutuudhaaf teellaadhaan dhufe. Fuula isaanii dura galaana diimaatu jira. Bitaan mirgaan tulluu dhedheeraatu jira. Kana gidduu akka isaan ce'an Waaqayyo abboomee jira. Amma teellaatti gaafa galagalanii ilaalan garuu Fari'ooniin loltuun isaa bifa adda ta'een dhufaa jiru argan hin na'anii hin sodaatanii maal yaa Musee nu bituudhaaf nu fuutee kaatee jedhanii jedha. Hin sodaatinaa jara kana akkuma booda lammaffaa hin agartanii erga jedhee booda ergamaan guddichi ifa isaaniif ta'ee fuuldura isaanii deemaa jiru teellaatti deebee isaaniif diina gidduu dhaabate. Warra diinaa sanatti dukkana hamaatu uffifame socho'uu dadhabanii achuma dhaabbatanii jedha. Jarana kunoo ergamaan kun diina ijoollee Waaqayyootti warra biyya abdiitti galuudhaaf deemaa jiranitti warra gufuu ta'anii isaan balleessuu barbaadanitti kunoo akkanattiin dukkanatti uwwisee warra kan Waaqayyoo ta'aniif immoo haala mijeessee akka isaan biyya abdiitti galan taasisee jechaadha. Har'a Israa'eloota warra lubbuu kan taane nutiifis
biyya abdiitti galuuf deemaa jira. Gara gannataatti galuuf deemaa jira. Gara Yerusaalem ishee samiirratti galuudhaaf deemaa jira. Yeroo kanatti deemaa jirru kana daandiirra jirru kanatti lolli baay'ata. Lolli biyya lafaan baay'ata. Lolli diiyaabiloosiin baay'ata. Haa ta'u garuu hin sodaannu. Akkuma kaleessa abbootiif haadhotii keenya gargaaraa ture, obboleewwan keenya gargaaraa ture, har'as nu gargaaraa. Warra diina keenya taanetti dukkana uwwisaa. Nuti ijoollee Waaqayyoo taanee warra karaa biyya abdiitti galuudhaaf karaarra jirru kanaaf immoo ifa ta'e nu geggeessuu danda'a jechuu kan dandeenya sirra dhaabbannee jecha. Inni itti aanu arfaffaa irratti gara biyya abdiitti galuudhaaf nu fuuldura bu'ee kan nu geggeessudha jechuma ammaa kan cibsu. Kanaafis Waaqayyo qajeelfama kenneera. Ani fuuldura keessan deemee biyya abdii ani isinii qopheessetti akka isin galchuutiif ergamaa koo isin fuulduratti nan erga. Isarratti hin gunguminaa, hin jibbinaa, maqaa kootu isa keessa jira. Natu erge kan kooti, inni diina keessanitti diina ta'ee isinirraa lola jedhee Waaqayyo qajeelfama kenneera jecha. Akka maal ta'u aboo guddaa akka Waaqayyo isaaniif kennu. Kanaaf seera Ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 hanga 23 irratti qajeelfama ammaa kana agarra jecha. Qajeelfama ammaa kana akka inni biyya abdiitti nu galchuudhaaf jiru, maqaan Waaqayyo isa keessa akka jiru, isa kabajuu jaallachuu akka qabnu, diina keenyatti diina ta'e akka nurraa loluudhaaf jiru caafamee jira jecha. Ergamaan kun sagamii isaa aboo guddaa qabu qulqullicha Miikaa'el. Shanaffaa irratti waa'ee ergamaa kanaadha. Daawit akkana jedhee caafee jira. Faarsaa 78 lakkoofsa 23 hanga 25 irratti haga 35 irratti akkana jedhee caafee jira. Lafa onaa keessa waggaa deemaa turan harka ergamaa irraatii biddeena isaanii bu'ee nyaatanii jabaatanii ittiin biyya abdii galanii jedha. Mannaan waaqarraa gaafa kennamaa ture san mannaa waaqa biraa kennamu sana fidee kan isaaniif roobsaa ture, kan isaanii nyaachisaa ture ergamaa guddicha kanaadha jechaadha. Kanaaf faarfattoonni yeroo faarfatan akkana jedhanii faarfatu. Mannaa waaqarraa buusee Israa'eloota nyaachisaa kan ture qulqullicha Miikaa'elidha. Kennaaf aboon kanaa isaaf kennameera kan jedhanii faarfatan. Caafata Daawit caafee 78 lakkoofsa 23dha haga 25 irratti agarra jechaadha. Kanaafuu aboon isaaniif kennan ijoollee Waaqayyoo hoggaa isaan beela'an akka isaan beela'anii daandii irratti hin dadhabneef mannaa waaqarraa gadi buusee kan nyaachisuudha jechaadha. Karaa adda biraa waa'ee ergamaa kana ammas caafamee kan jiru nama karaa dalgaarra deemu, nama karaa abaarsaarra deemu, nama karaa Waaqayyoo hin jaallanne irra deemu ajaa'iba hojjetee kan deebisu kan eekamu. Seera lakkoomsaa boqonnaa 22 lakkoomsa 22 irraa kaasnee arguu dandeenya. Mootichi Baalaan raajii sobduu sanaa birrii kennee warqee kennee ijoollee Waaqayyoo biyya abdiitti galaa jiran kana abaarinaa barbadeessi jedhee birriidhaan goyyomsuu yaade. Baalaan raajii sobduun sunis birrii warqee fudhattee ijoollee Waaqayyoo eebbisee abaaruudhaaf ka'e. Waggaa kana garuu ergamaan guddichi kun aboo guddaa qabu kun daandicharra dhaabbate. Isaa harree isaa yaabbatee deemu daandii isaarra dhaabbatee ittisuudhaaf jedhe. Garuu inni ergamaa Waaqayyoo isa guddaa kana aboo guddaa qabu kana nagarre. Maal waan ta'eef birriif warqee waan argeef. Garuu eenyutu arge malee harreetu arge malee. Harreen sun afaan namaadhaan dubbatti maana ajjeefta maana tumta ani jaalladheen bitaa mirgatti gora miti ani jaalladheedhaan ciise miti na fuuldura kunoo seefiif dhaadhatee dhaabatee jira jettee dubbatte jedha. Namichi kun ergamaa gadi ta'ee ergamaa aboo guddaa qabu kana arguu dadhabe. Harreen garuu ergamaa aboo guddaa kana agartee raattee sagaddee fi afaan namaan immoo dubbatte. Jaran ammatu kun taanara maaramirra ta'e. Ammatu kun geessisa qulqullaa'aa Miikaa'el irra ammatu ta'e jarri kun hin maraatan nuun jedhu. Garuu kun amma kitaaba qulqulluu keessa jira. Kanaafuu edda sanaa booda gaafa afaan dubbannaa harreefaan gaafa ergamaa guddaa kana gaafatu harree isaarraa gadi bu'ee qomma'ee sagadeef ana garbicha keetti maal dubbatta jennaan karaa irra deemaa jirtu kun karaa badiisaati. Kan eenyu eebbisaati immoo abaaruudhaaf deemaa jiru. Edda jedhee booda dhaqii garuu nagartaa jedhee dhaqii garuu nagartaa. Dhaqiin dubbii qabdee jechaadha. Kanaafuu ergamaan kun ergamaa akkamiiti? Karaa badiisaa, karaa abaarsaa
ijoollee waaqayyoo miidhuudhaaf kan deemaa jiru kan eebkamuudha, kan ifatuudha. Aboo amma kanatti qaba. Inni ittaanu torbaffaa irratti ergamaan kun ergamaa aboo guddaa inni qabu keessaatii isa of tuulaa, isa waaqayyoodhaan cigaadha, isa ijoollee waaqayyoo magaalaa waaqayyoo barbadeessuu barbaadu qofaasaa haga loltuu 185 sikeendii gidduutti jedhee balleessuu kan danda'u. Amma kanatti aboo qaba. Mee yaadadhaa loltuu 185 loltuu Sanaakreem warra Hisqiyaasiidhaaf biyya Yihudaa balleessuudhaaf warra dhufan san haaluma tokkitti qilleensarra dhaabatee gaafa jedhu loltuu 185 daaraa botoroo ta'anii nuun jedha. Lammaffaa Matsaafa Moototaa boqonnaa 19 lakkoofsa 35. Kanaafuu ergamaa aboo guddaa qabu samii irraa gadi bu'ee nan arge. Ulfina isaarraan kan ka'e dacheen lafaa hin ifte jedhee Yohaannis kan dubbate akkasuma miti qofaasaa loltuu amma kanaa qabu barbadeessuu kan danda'udha. Sanaakreem of tuulaan sun teellaatti deebitanii boqonnaa 18 dubbistanii walaaltan akkana jedha. Eenyudha kana dura dhaabate? Eenyudha waaqayyo kun? Ani koo ejjennoo miilla kootiin bishaan lagaa qoosuu kan hin danda'udha jedhee hanga of tuulutti kan ga'e san qofaasaa kunoo Sanaakreemiin immoo hambisee loltuusaa 185 of jedhee afuufee kan barbadeesse. Kanaaf jaranaa keenya har'as taanaan anaaf sinii warra of tuulummaan duratti ka'uu barbaadan, warra yeroo isaanii abdatanii nu miidhuu barbaadan, yaa Mikaa'el inni gaafa Hisqiyaas saba Yihudaa gargaartee har'a kottu na bukkee dhaabadhu yoo jenne ergamaa akkanatti dhufee ajaa'iba hojjetee nu gargaaruu danda'u. Waaqayyo aboo kanaa jalqabee kenneeraaf waan ta'e ergamaan kun ergamaa akkasiidha. 8ffaa irratti waa'ee ergamaa kanaa gaafa ilaalu boolla leencaa keessatti kan gatame Daani'el boolla leencaa sanarra dhagaa guddaa kaa'ame chaappaadhaan kan chaappeffame sana utuu dhagaa sanarraa galan galchin utuu chaappaa jarri irra kaa'an sana hin cirin boolla leencaa sana Imbaaqoomiif fudhee dhaqee nyaata kan nyaachiseedha. Jabaadhu jedhee kan jajjabeesseedha. Kanas kan argachuu dandeenyu Matsaafa Raajii Daani'el boqonnaa 6 kaasee Matsaafa Tarafa Daani'el boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irraa kaasnee arguu dandeenya. Mee isa Tarafa Daani'el boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irraa kaa'amee kan jiru sanan gabaabsee sanatti akkana jedha. Guyyaa torba leenca gabuu tursan jedha. Erga sanaa booda sababatti barbaadanii wanta inni guyyaatti si'a 3 gara Yerusaalemitti galagale gara ba'aa biftutti galagale waan waaqayyoof sagadee waan waaqayyoon waaqesseef irratti ka'anii raatanii too boolla leencaatti akka gatamu taasisan. Leenconni sun guyyaa torba agabuu turan. Garuu gaafa leenconni kun agabuu guyyaa torba turanii itti gatan silaattam godhee nyaata ture. Caccabsanii nyaatu turan Daani'el garuu wajjin lixee jedhadha. Hangafni ergamaa kun. Ergamaan aboo guddaa qabu kun Daani'elin guddaa waan jallatu ijoollee waaqayyoo eeguudhaaf silas karoorri ergamaa waaqayyoo uumamaniif kanaaf waan ta'eef yeroo boolla leencaatti gatamu duukaa lixe jedha. Duukaa lixe leencota kanaatti hin bu'inaa, hin nyaatinaa, suga waaqayyoodhaan quufaa malee garuu afata ta'aa fi hafuura keessan ittoo isaa boolla kana keessatti diilan akka miine jedhee jedha. Edda akkana jedhee booda gara Baabiloon irraatii gara Israa'el gara Yihuudootaa dhufe jedha. Gaafa dhufu Imbaaqoom warra xaafii amaniidhaaf biddeen baatee geessaaf ture. Utuu biddeen baatee inni geessaa jiru yaa Imbaaqoom dhaabadhu. Har'a namni waaqayyo boolla leencaatti gatamee jira. Dhaqi isa kenni nyaachisi. Baabiloonni hin deemi jedhee jedha. Daani'el eessatti hin beeku. Boolla leencichaa eessatti hin beeku jedhe jedha. Yommuu kanaa ansin geessaa kottu jedhee akka allaattiin yeroo wucii qabdu rarraastutti biddeen sanaaf Imbaaqoom rarraasee geesse. Edda geessee boolla leencaa sana keessa seensise. Wajjin seenanii afaan kaayi jedhe. Afaan edda keessise raatee booda amma immoo kottu gadaboo keef geessi jedhee Baabiloonitti deebise. Baabiloonitti gara Israa'elitti deebise jedhe. Kanaafuu ergamaan kun aboon isaa maalidha jecha? Ijoolleen waaqayyo akka malee miidhamanii boolla leencaatti gaafa gataman akka leenci isaan hin miine kan gargaaru. Yeroo beela isaan immoo dhaqee kan nyaachisuudha. Kana argeeti Yohaannis ergamaa aboo guddaa qabu. Utunni waaqarraa gadi bu'u nan arge kan jedhu kanaadha jechaadha. Egaa Tarafa Daani'el inni jedhamu kun kitaaba keenya isa guutuu
isa sirrii ta'e 81 keessatti kan argamudha jecha. Karaa biraa waa'ee ergamaa kanaadha Daani'el raajichi akkana jedhee barreessee jira. Macaafa raajii Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 20-21 irratti anaan kan na gargaaru tokkoyyuu hin jiru jedhe. Anaan kan na gargaaru, ana bukkee kan dhaabatu, hangafa ergamootaa kan ta'e, eegduu saba Israa'el kan ta'e, ergamaa isa guddicha qulqulluu Miikaa'el malee kan biraan qabu jedhe. Maaliif kun akkanatti gargaareera waan ta'e kan arge barreesse. Namoonni baay'een garuu addunyaa kana keessatti akkamittiin ergamaan na gargaara jettu? Kan nama gargaaru Waaqayyoodha malee. Eeyyee dhugaadha, kan nama gargaaru Waaqayyoodha. Waaqayyo gaafa nama gargaaru jiran kallattii baay'eedhaan nama gargaara. Kan waaqummaa Waaqayyo maaltu wallaala jiran hunduu beeku. Nama jalaa kan dhokate Waaqayyo, kan nama jalaa dhokate garuu Waaqayyo tokko karaa ergamaa isaatiin nama gargaara. Karaa sadibatee nama gargaara. Karaa nama akka keenyaa nu gargaara. Mee nuti har'a addunyaa kana keessa gaafa jiraannu yaa obboleessa ko, yaa obboleettii ko, yaa harmee ko, yaa abba'ee ko kanarra akkadhe mee na gargaari hin jennu walii keenyaan. Gaafa akkana jennu Waaqayyo jechuu keenya abbaa sanaan lakki Waaqayyoon gaditti kan nu gargaaran Waaqayyo kan nu ramade wanti baay'een jiru. Kanaaf amma Daani'el Waaqayyoon hin beeku jennaare Waaqayyo ijoollummaa isaatii kaasee dambitti kan beekudha Daani'el. Garuu kan na gargaaru hin jiru jechuunsa Waaqayyoon gaditti Waaqayyo aboo guddaa gargaarsa dhala namaaf kenneera waan ta'eef jedhe jechaadha. Maarree kanaaf iyyuu kitaaba qulqulluu keessatti Faarsaa 33 yookaan 34 lakkoofsa 7 maal jedhe? Waaqayyo gaarii akka ta'e mi'eeffadhaa ilaalaa. Ergamaan Waaqayyo naannoo warra isa sodaatanii ni buufata, ni oolchas, ni gargaaras hin jedhure. Naannoo warra maalii jedha? Naannoo warra isa sodaatanii. Kitaaba tokko irraa immoo naannoo warra Waaqayyoon sodaatanii jedha. Namni Waaqayyoon sodaatu ergamaa isaa sodaata jedhan. Kanaafuu naannoo sana buufatee isaan gargaara, isaan oolcha jedha. Faarsaa 90 yookaan 91 Faarsaa 90 yookaan 91 lakkoofsa 11-12 irratti ergamoonni Waaqayyo akka nu gargaaran, akka miilla keenya dhagaan rukunne, gufuun hin rukunne, wanta summaa arra jennee wanta summaan sun ciniine yookaan akka nu miine akka ergamoonni Waaqayyo baruu irratti akka nu baatan caafamee jira. Kan kana kenne Waaqayyoon. Kanaaf aboo gargaarsa ergamoonni Waaqayyo dhala namaaf kennan guddaadha. Ammas dabalata Kakuu keessatti Kibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irraa kaastanii gaafa laaltan ergamoonni Waaqayyo hafuuraan warra kan Waaqayyootaan warra fayyuudhaan malan gargaaruudhaaf kan ramadamanidha jedha. Kanaaf gargaarsi ergamootaadhaan nu barbaachisa. Kun aboo guddaadha. Waa'ee isa kanaadha Daani'el raajichi qabatamaatti kan irratti hundaa'ee kan na gargaaru isa malee hin jiru jedhe. Lakkoofsa 10 irratti ergamaan Waaqayyo kun guyyaa rakkinaa, guyyaa dhiphinaa ijoollee Waaqayyoodhaaf kan dhaabatu. Macaafa raajii Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti kaasee Daani'el akkana jedhe. Guyyaa rakkinni hamaa tokko dhufuudhaaf jira jedhe. Rakkinni sun kanaan duras fakkaatee hin beeku jedhe. Dabalatan lammaffaa hin ta'u jedhe. Gaafa sanaa ergamaa inni aboo guddaa qabu guddichi hangafa ergamootaa inni ta'e inni guddichi sun jedhe ijoollee saba Waaqayyoodhaaf ka'ee ni dhaabata jedhe. Hin dhaabata jechuun jarana hiika guddaa ja'a qaba. Dhaabachuu jechuun sadaqiyaa tokko maaliin araara kadhachuudhaaf, balaarraa oolchuudhaaf, dhiphinarraa oolchuudhaaf, waan isaan quunnamurraa oolchuudhaaf hin dhaabata jechaadha. Hiika ja'a qabu keessaan. Kanaafuu ergamaan kun gaafa rakkinaa ijoollee Waaqayyoodhaaf kan dhaabatu. Aboon akka kanaa kennameera. Egaa guyyaan rakkinaa kun nu fuuldura akka jiru beekaa. Guyyaa rakkinaa takkaa ta'e hin beekne sichiin lammataa hin taane dhufuudhaaf jira jedhee gooftaan dubbateera. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 18 irraa kaasee jecha. Kanaafuu guyyaa rakkinaa sana, guyyaa boo'ichaa sana ergamaa guddaa namaaf dhaabatuudha. Kanaaf har'a ergamaa kanatti roobuu qabnu, jaallachuu qabnu, aboonni qabu, taayitaan isaaf kennamu, ulfina isaarraa kan ka'e addunyaan dukkanaan guutamu, addunyaan dhiphinaan guutamte kun akka isheen jalaa sodaattu raafamu if beekuun nurra jiraata. Beeknee ergamaa kanaaf kabaja barbaachisaa, ulfina barbaachisaa, jaalala filatamaa jaallachuu qabnu. Har'a guyyaa yaadannoo isaatii dhaabannee siin dhaabadhee gaafa rakkinaa naa dhaabadhu jechuu qabna jechaadha. Inni 11ffaa irratti ergamaan kun
ergama saboota waaqayyoodhaaf kadhatu dhiifama araara kan kadhatu. Kanaafis Matsaafa Raajii Zakkaariyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irratti akkana jedha. Yaa Waaqayyo jedha, saba Israa'eliif biyya Yihudaa irratti waggaa 70 guutuutti dheekkamte, qe'ee isaanirraa isaan buqqiste, biyya hormaatti akka isaan garba ta'anii jiraatan taasiste. Maaloo amma yoomitti garaatti jabaatti? Maa dhiifaman gootuuf jedhee yeroo inni Waaqayyoon kadhatuuf, Waaqayyo immoo akkana jedhe, bifa nama jajjabeessuuf nama hawwatuun ergamaa kanatti dubbate, amma hooyin gahaa biyya isaaniitti nan deebisa jedhe jedha. Jaalala jedha. Kitaaba Siyaanaa irraa garuu maal jedha? Kitaaba Safoorjidii Siyaanaa irraa maal jedha? Yaa Waaqayyo, biyya Yihudaatiif biyya Israa'elitti dheekkamteetta, sichi waggaa meeqatu hafa jedhee gaafatee jedha. Ol bira qabaa immoo laala. Kitaaba inni Siyaanaa rakkina guddaa qaba. Garuu jaallannes jibbines ergamaan kun araara kadhate. Akka inni araara kadhate immoo deebiin ittiin araaramaa, biyya isaaniitti nan deebisaa, dhiifatama nan godhaaf jedhee jedha. Dhuguma waggaa 70 booda immoo deebi'anii galaniiru. Gargaarsi ergamaa kanaa, kadhannaan ergamaa kanaa har'as nu wajjin haa ta'u. Waa'ee kadhannaa ergamootaa laachisee barsiisa gooftaan keenya fakkeenyaan barsiises kakuu haaraa keessaa ilaaluun gaarii. Wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 1-8 irratti akkana jedhee barraa'ee jira. Maatiiwwan Waaqayyoo, abbaa biqiltuu dhaabee tokko ture. Biqiltuu kana dhaabee jennaan baala duwwaa taate, ija naqachuu didde. Kanaaf biqiltuu kana mureen gata jedhe abbaan biqiltuu kana dhaabe. Yeroo kana hojjetoonni isaa immoo yaa gooftaa maaloo mee oggaa kanaa murteen balleessin, mee oggaa kanaaf itti soqna, madaabaraa itti ganna, kosii itti ganna, hin kunuunsina. Garuu edda oggaa kanaa madaabaraatti nannee kunuunsinee soqnee booda diddee jennaan bara gar murtee gatuu kee wayya jedhanii kadhatanii. Abbaan biqiltuu kana dhaabees akkuma hojjetoonni isaa jedhan kanatti mureen balleessine dhiise jedhe. Amma jarana Waaqayyo isinitti agarsiisu. Mee ofii keessanii hiikaa. Abbaan biqiltuu kana dhaabe eenyu? Biqiltuun jedhamte immoo eenyu? Baala dhabde, baala malee firee dhabde jechuun maal jechuudha? Hojjetoonni jedhaman sun eenyudha? Mureen balleessa jechuun maal jechuudha? Murteen balleessin jechuun mee maal jechuudha? Mee sinumtu hiikaa. Abbaan biqiltuu kana Waaqayyoodha. Biqiltuun jedhame dhala namaadha. Baala duwwaa taate jechuun maqaanumaaf kiristaana, maqaanumaaf Waaqayyoon waaqessa jetti malee ija amantii hin qabdu, hin soomtu, hin kadhattu, seera Waaqaa hin eegdu, amantii seexanaa qabdi jecha. Seexanni jarana Waaqayyoon beekumsaaf yoo ta'e. Ina mana in faarfata beekaa, garuu seera Waaqaa hin eegu, garuu beekaa balleessa, garuu amantii hojiitti hin jijjiiru. Kan akkasii jechuun baala duwwaa jechaadha. Hojjetoonni jedhame kun jalqaba irratti ergamoota Waaqayyooti. Sadarkaadhaan hanga biyya lafaa hanga lubootaatti warra jiranii. Kanaafuu mureen balleessa jechuun ayichaan hin balleessa, rukuttaan hin balleessa jechaadha. Dhukkuba hamaa, lolaa hamaadhaan hin balleessa, kaasa lafarraa jechuudha. Hin kodhiisi jechuun hin gorsinaa, hin barsiifnaa. Ergamoonni jiran akka nama seenaa nama barsiisan beektu. Akka laphee keenya seenanii barsiisuu danda'an beektu. Mee waan tokko isinitti bakka isaan seenanii barsiisuu danda'an. Karaa barbaadan seenanii nu barsiisuu danda'u. Laphee keenya qabatanii. Akka kun isiniif galuuf waan tokko isinitti himu. Seexanni jarana laphee namaa seenee ejjatti nama geessa. Lolatti nama geessa. Araadatti nama geessa. Xuraa'ummaa garaa garaatti nama geessa. Seexanni maalidha jedhan? Ergamaa miti jalqabni isaa. Ergamaa xuraa'aan kun laphee namaa qabate gara hin taanetti nama of erga ta'e, ergamaan qulqulluun laphee namaa qabate gara garatti nama of fure faallaa kanaa qabadhaas. Mee yeroo tokko kai mana Waaqayyoo dhaqi, kai dhaqi faarfadhu, sa'aatiin sitti ga'eera, kai soomi, kai qaddasiisi, kai barbaade fudhadhu, kai limaatti dhaqi, siniin hin jedhummaa furri ta'e. Taa'ii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhu, siniin hin jedhummaa furri ta'e. Yeroo sana ergamaan Waaqayyootu laphee namaa seena beekaa. Akkuma inni xuraa'aan sun gara jal'inaatti gara bitaatti nama geessu, inni kun immoo gara mirgaatti nama geessa. Kanaaf ergamoonni Waaqayyo akkanatti nu barsiisuu danda'u jechaadha. Inni kan biraan mee tajaajila ergamootaadhaa, aboo ergamootaadhaa kakuu haaraa keessatti immoo gabaabsee isinitti himu. Inni kakuu haaraa keessatti
تجاجل إرجموني ألا ما قدن أبوني سانيف كنمي سكفومو فركفونا رنجا ميوان تكون سنتي مواقع سنتي تاجر سي سماتي ونواقعيو يروجل كباناف دبرو ماريامي أكشين قفتا كينيو الفورتي دربمان ديس غابا ديس مو مكاسا جسو يتكتي موقع كانت مينيو كل تغبريني رغان كنادا وانجيل لوكاس بوكنا توك لكم سديد دمي جاء كاسي مقام يسوس جدم أكدو برو مارامين دربمان الفورتي دربمان ديس دربمان جرات إرغما كان رادقين Budami tire kun jaran. Kallam mata gafa gofta ke dalat. Dala namati kallan da bergamat. Tikotar ti kallan da bergamat. Faisa dunya dala da jadani. Farfanna farfacha kallan da besani. Wangela lukas bukonna lam. Lakum sakudani kasi. Akka gifting kenya gofta kenya bakta gifti tu godan. Godan sa sana boda de biti akka kallan da bergamat. Wangela matus bukonna lam. Gaba goftan kenya dua mo ekai akali dua mo ekai dua injifate ekai kallal la bergamat wangela ma to demi sadation akali wolbe kallal la bergamat hojer gamota to lakom sawa sagali aga ku tokko akade be dufu gaba de be dufu le goftan kenya dufu sa fulatu namota du anijran ndu ake saka kristosin simadda gati ke san fudadda jide du ake sanu dammasse akka fuldura waaqoon abachu dandeenyu kan taasisan masargamaan gaada saboon Hamaas tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 14 kaasile kanaafuu kana gaafa laallu aboon ergamootaaf kenname guddaadha kanaaf nuti kiristiyaanonni Kiristoositti amannu waa'ee Kiristoos eenyurraa barreechaadhan Iyesuus akka ta'e Kiristoos akka ta'e fayyisaa addunyaa akka ta'e akka du'amoo eeka'e akka ol ba'e akka deebi'ee dhufu barsiisaan keenya ergamoota kanaaf kabaja guddaan isaaniif qabnu guddaadha kanaaf jaallan biyyi lafaa garuu maal ta'e naan jibbu kanaaf hubadhaa keessumaa keessatti waa'ee hangafa ergamootaa qulqullicha Miikaa'el kan waa'ee gargaarsa isaatii kakuu haaraa keessaa waa muraasa duwwaa caqaseen barumsa walitti qaba ergamaan kun ergamaa sodaa namarraa fageessu ergamaan kun ergamaa sodaa namarraa fageessu gara jireenyaatti immoo kan nama geessu kanaafis ragaan kitaaba qulqulluudha maaramiin nama biyya Magdalaadhaa gaafa sanbata guddaa ganama boroodhaan gara awwaalichaa deemte sodaachaa turte gaafa sanaa isa jiraata warra du'an keessa maaliif barbaaddu maaliitiif boossa kottu laali boolii duwwaadha akkuma jedhee dubbate noo ka'eera aqiitii amma Galiilaatti bartoosaatti mi jedhe tokkoffaa sodaa irraa fageesse lammaffaa kara jireenyaa lafa gooftaan nutti agarsiisa ergamoonni jarana lafa gooftaan nutti agarsiisu mee waan tokkoon isinitti hima amma gaafa lubbuun namaa foon namaa gargar baatu karaa irraa olee kanaa akkamittiin beekte lubbuun natti eenyu abbaan karaa irraa olee kanaa safarri isaa kiiloomeetirii isaa kan hin beekamu kan nu geessu eenyudha warra achirraa kana gidduu deddeebiin ergamoota Waaqayyoo isaantu lubbuu keenya fuudhee gara Waaqayyootti geessa kadhannaa keenya hoo isaantu fuudhee gara Waaqayyootti geessa deebii kadhannaa keenya fidanii immoo dhageessisa wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 8 kaase anoo Waaqayyo fuuldura kanaan dhaabadhuudha qulqullicha Gabreeliidha deebii kadhannaa keessatti muufadhu jedhe mitiire Zakkaariyaas lubichaa Elsaabeexiin akka isheen mucaa ilmaa godhattutti muudhaaf gaafa dhufese deebii kadhannaa keessatti fiduun dhufe jedhe kadhannaa namaa ol geessanii kan deebisan karaa irraa olee kanaa isaantu beeka kanaaf hin jaalladhu aboon isaanii guddaadha karaa adda biraa ergamaan guddichi kun mana hidhaa seenee ijoollee Waaqayyo mana hidhaa keessatti tumamanii dhiigni isaanii dhangala'ee labeen isaanii cabee hidhaman balbala mana hidhaa utuu hin baniin ol seenee mana hidhaa dukkana sana ifatti jijjiree achi keessaa immoo kan baasuu danda'udha hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irraa kaasaa ilaala qulqulluun Phexros wanta inni Kiristoos hin lallabe hin qaban hin hidhan hin caccabsan mana hidhaa keessa buusanii halkan walakkaa gaafa ta'u utuu furtuu mana hidhaa sana hin baniin ol seene ergamaan naboo guddaa qabu qulqullichi Miikaa'el ol seene Phexros kai jedhee cinaacha rukute yeroo ni rukutu dadhabbiin sun madaan sun hundin sun cancalli sun irraa lafatti gannamme duukaa gadi ba'ee jedha kanaafuu ergamaa akkamiiti furtuu mana hidhaa utuu hin baniin kan ol seenuu danda'u ijoollee Waaqayyo hidhaman immoo madaa isaanii irraa caba isaanii irraa dhidhiibee fayyisee
baasuu kan danda'u aboo amma kanatti caalu maaltu jira jira utuu eegduun malee sana kurruufee rafaa jiruuti beekaa aboo akkas ergamaa qabu inni sadaffaan ergamaa seexana ifatu ergamaa seexana ifatu ergaa Yihuudaa obboleessa Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 9 waaqayyo sitti eekamu waaqayyo si haa ifatu saba kana yatti fuutee deemaa jira jedhe mitiire lafa Museen itti owwaalame seexana seede gaafa fuudhee ka'e lafa Museen itti owwaalame kan beeku gaaficha kan boolla qotee owwaale qulqulluu Mikaa'eliif Gabri'eel waan namni kun gaafa seexanni garuu dogoggorsee achi isaan fuudhee ka'u eetti geessitaa waaqayyo si haa ifatu jedhee akka bubbeetti akka inni ifatamee ba'u taasisa. Kanaaf aboonni qabu seexana majaajiifachuudhaaf ergamaa aboo guddaa qabu. Ergamaa seexana kanaan qaxaqqatu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7. Afoomiyaa irraatii shanii gaafa 12 akka ifate beeku. Karaa adda biraa ergamaan kun ergamaa dabdaabbee du'aadhaa xalayaa du'aadhaa jireenyatti jiruu danda'u kan eenyu kan baariyaan shanii gaafa 12 akkuma taasisa. Karaa adda biraa ergamaan kun ergamaa akkamiiti? Ergamaa ijoollee waaqayyoo warra kasoomina qaban, warra seera waaqayyoo eegan, warra waaqayyoon jaallatan, warra waaqayyoo adda baana jiraachuu barbaadan itti mul'atee kara jireenya isaanii kan barsiisudha. Kara jireenya isaanii fakkeenyaaf mooticha Laallibalaa saneen 12 guyyaa mootichi Laallibalaati yaadannoo isaati tokkos saneen 12 kun maaliif kabajama? Yaadannoo Afoomiyaati, yaadannoo Bahiraaniiti, yaadannoo mooticha Laallibalaa biyya Itoophiyaati. Laallibalaan guyyaa 12 isaaf dhaabatatu. Kanaaf innis gara jireenyaatti, gara jiruuf jiraachuutti, gara itti bargachuutti, gara mootii Itoophiyaa ta'ee addunyaadhaaf waan dinqisaa akka inni hojjetuudhaaf bira dhaabatee kan gargaaraa ture isaani. Amma kanatti aboo qaba ergamaan kun. Egaa walumaa galatti ergamaan kun ergamaa ijoollee waaqayyoo gargaaruu fi kan kunuunsuu fi gara jireenyaatti kan geessu waan ta'eef nuti ergamoota kana fuula duratti waaqayyoon ni faarfanna. Waaqayyoon ni galateeffanna. Yaadannoon isaanii lafa jirutti jechaan. Kanaaf Daawit akkana jedhe. Faarsaa 137 yookaan 138 lakkoofsa 1-2 irratti akkana jedhe Daawit. Yaa Waaqayyo garaa koo guutuun si galateeffadha. Yaa Waaqayyo gara mana qulqullummaa keetti kufee galagaleen nan sagada. Ergamaa kee fuulduratti immoo sin faarfadha jedhe. Maal kee fuulduratti? Ergamaa kee fuulduratti. Jaran ergamoota duratti kan faarfadha akkasumaan seenaa caafamee jira. Garuu matsaafolis yaanaa irraa immoo jijjiiranii maal jedhanii waaqayyolee duratti jedhan ergamaan jaallatan. Ergamaa kana kan jibbu ergamaa daabiloosii fi duuka boota isaa duwwaa. Kanaaf yaa maatiiwwan waaqayyoo ergamoonni kun egaa ergamoo aboo guddaa qabanii fi kabaja guddaa qaban waan ta'eef nuti hin jaallanne. Dhumarratti gudunfaan dubbii keenyaadha. Ergamoota kana aboo guddaa kan kenneef eenyudha? Waaqayyoodha. Aboo guddaa kan kenneef hoogganaa ergamootaa jedhee kan moggaas maqaan waaqayyoo isaan keessa akka jiraatu kan taasisu kabajaaf ulfina addaa kan kenne waaqayyoodha. Kanaafuu waaqayyo kan ulfina kenneef eenyu abbaan addeessuu danda'u? Miti ergamoota waaqayyoo maqaama waaqayyooti warra waamaman maqaa Kiristoos baatanii warra lallaban akka hin jibbine akka hin tuffanne of eeggadhaa jedhee caafamee jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 10 maal jedha? Isaan xixinnayyoota kana keessaa tokkollee kan koo warra ta'an akka hin tuffanneef of eeggadhu jedhe. Of eeggadhaa jedha warra tuffatanii. Miti ergamoota waaqayyo warra xixiqqooyyuu akka hin tuffanne of eeggadhaa jedha. Ergamoonni illee aboo guddaa qabu, taayitaa guddaa qabu. Roomee 8:30 irratti immoo akkas jedhe. Roomee 8:30 irratti immoo maal jedhanii waaqayyo kan kabaje eenyu abbaan addeessuu danda'u jedhu. Eenyu abbaan addeessuu danda'u? Isa du'aaf ka'ame qofa yoo ta'e. Warri du'aaf ka'aman, warri sammuun isaanii akka sammuu horii ta'e, warri kitaaba qulqulluun beekne haa tuffatanii gatii isaanii fudhachuudhaaf jiru. Akkana jedhe Phexros qulqullichi ergaa isaa isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 10-12 irratti qulqullichi Phexros akkana jedhe. Warri addaggeen jedhe, warri addaggeen sammuun isaanii akka sammuu horii ta'e,
وعد باسني غرغر باسني وجه وري امبربان وركر غموت واقي ابو غدا قبل سنه غدا قبل ان الرب سمالين سبفتن اكن غچو ساليت ني بلفمو ني اجفمو جل كم بتن كل بيتروس ارغا يودا وبلس يعقوب بكوناتو لكم سكودن الراكاسس ما جدا إسان وركسيكم جل وركير غموت واقي يو سبفن ولفين الله ne kabajan lanne bushan burkan kamne lajil bushan burkan kamne dumes bukan kamne muka kunde dam goge kosoraida sakanat tafi do musni fanni kana akana kantanef kan waqayyo ulfina late ulfina lada rome kuda sali tor barat takas jeda rome kuda sali tor barat kan ulfina taw ulfina ken kan ulfina taw ulfina ken kan waqayyo kantan unda ulfininta malwantan maka waqayyo batani irwante maka waqayyo dabi mosagadunta Filippisios bokonna lama kudani rakase ulfina maka waqayyotin jilbun dumtu jilbe fati asagadum jel kana makan waqayyo ñu kessa jira tabutar rajra man kullulluma kessa jira dubaro marabi rajra kulkullo terga mota sar rajra kana ka bajul finninita akanati barsis tibataskan akanati saman nanu jolle waqayyo kana ya botako abbotin kenya darban hundi sani kan waqayyo jallatani kan waqayyo kabaja kennif kabaja latani kabaja bani hoji sena hojjetani darban kanafu kannen keessati angam nergamota kulkulchi mikael abu gudda kan qabu dukkana dunya kana kan ibsu dandau ijolle waqayyo kan gargaru yero dukkana ifa